ummata Oromoo intala siifan fidaa taa'ee obboleessa koo kiyyaatu shirna godha. Kanaaf callistanii inni iyyina. Namni siin beektan yookiin sheekiin keessan yookiin qeesiin keessa yoo dhufe himatame waay kaasi lomboci ምናምን jettee eegeraannaan achuu ammoo direetanii bulookiisu godha. Kaayi hojii koo laali. Eenyutu shuume naan hin jedhin. Anatu of shuume. Shamarran biyya Arabaatti hojjechuudhaaf natu of shuume. Eenyu qabdire. Gaafuma sadaqaa qofan gadi ba'ee ijoolli abaluun gargaaraa jedhaan. Gaafa jarri boono himmaan jala wanta dhage wanjala. Himmaan shamarranii xaraguu wanjala. Nam tokko nan kaawwan of qulqulleessi. Tuf jechuun gatii si kafalchiisa. Akka maal gaafa hattuudha jedhamee birriin mata wallootiin irraa nyaattetti jedhamee matamu tuf jedheeraan jarjara koo dhiise haqa koo baafachuudhaaf maal gochuun qaba. Wallaahi ijoollee gaafa sana jirtu gaafa nama 3,000 irratti kan hattuudha jedhame. Gaafa nama 3,000 irratti baasi birrii ummata walloo haqa miskiinaa jedhamu nama 3,000 miti kan jiru. Jecha tokko jarjareeraan ishi maaliif akka koo baafachuu qabu. Nama ol galee anaa jedhee aaru iyyuu maalan jedhaa ture. Us calluma jedhe. Haqa kiyya dhasuufiin jedhaa ture. Haqa kiyya qas jedheen baafadhe. Geessanii akka itti baafadhe isiniin dhibu. Fakkeenya irraa fudhaa ka. Haqa kiyyaan baafadhe. Suuta jedhe jechuudha. Nama naaf falmuyyuu naaf falminaa jedhe nama meeqaan yaadattanu. Nama naaf falmu ol galeen burqaafa. Us jedhi burqaa'u calluma jedhe. Ijoollee gaafa sana koomeentiin guutuun qabi qabdee hattuu naan hin jedhamne. Mata kiyya. Qabi qabdeetta hattuu naan hin jedhamne koomentii irratti. Dhugaa sina dubbisuu dhugaa dubbadha. Qabi qabdeetta itti muddi goota koo hattuun qabamte naan hin jedhamne. Aareera. Utuma naaruu haqa kiyya baafachuudha. Warra koomentis ilaaluu dhiisee jaanfadheen haqa kiyya baafadhe. Atis gaafa attuu siin hin jenne siin immoo dhiyaadhuu siin jedhe. Keessaan siin gaafadhuwaan foon abbaa kootiiti. Yoo ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa ta'e yoo isaan dhiyaatan footoo gadi baasuu malee wallaahi keessaan hin gaafadhu. Maaliifan keessaan gaafadha? Amata meeqa si gaafatte siin? Liqii miti kun hawaalaadha. Kanaaf akkasitti na hubadhaa dhiironni jechuudha. Yeroon fideen hattuu jedhaan jiran footoon ni maxxanfate fide malee immoo dhossee footoon kaafne. Footoon ni miidiyaa irratti maxxanfate fidattee jennaan aniyyi fidaa jedhe. Namoonni tokko immoo warra waliin jiru gadhiisinaa jettan. Yoon boonaa baalee hin beenne namoota boonaa wajjin kaan yoon dhiyeesse wanjala maalii qaba nu haa gargaaranu maa obboleettiin qabanu jedhe. Galatooma ulfaadha. Amma yeroo dheeraan qabu. In keessa ana dubbisee naa bilbilee akkaawuntiilee na ergii ana tuduufii kiyyaasii kennaa anamatu sii fi xayyannaan ani isaan ga'u malee siin kennu isa gaafadhee ka'ee sii kenne waa isa irraa dhabeesni. Baabaa Nuraddiin namichi jedhamu arsamtichi kaleessa ol ba'eeti na arrabsee asirraa gadi bilookamee bu'e. Kaleessa yeroo footoo dhaggeeffadhaa uummata Oromoo. Dhaggeeffadhaa ijoollee keenya. Dhaggeeffadhaa. Asiin deeminaa. Daanyaan uummata mana kanatti. Daanyaan eenyu? Uummata. Abbaan murtee eenyu? Uummata Rabbii gaditti. Isini kan murteessu. Shamarran dhiirriyaa jala jirtan daanyaan isini. Dhageessanii? Kanaaf as jalaan deeminaa kooppiiniin sheer godhaa. Murtee keessantu hojii irra oola. An parsantii 25 qofa murteessuu danda'a. Mana kana kan ijaare isini. Kan fooloo godhe isini. Kan guddise isini. Kan dubbataa jiru garuu ana. Kanaaf daanyaan uummata. Isinii jechuudha kan murteessu. Yeroo murteessitan cubbuu ilmoo keessanii, cubbuu obboleessa keessanii, cubbuu haadhaaf abbaa keessanii eeggadhaa. Mataa keessan irraan kaayera waan salphaa miti daanyaan parsantii 75 isintu murteessa. Parsantii 75 isintu murteessa. Dhaggeeffadhaa caqasaa. Kanaaf koomentiin keessan fudhatama qabaa jechuudha. Carraa gastii yoo dhabdan illee koomentii nu barreessitu jechuudha. Namichi Baabaa Nuraddiin jedhamu Dubaay keessa jiru tokko yeroon suuraa ijoollee kanaa maxxansu himata irratti banaa jechuudha. Isuma dhuguma. Himatamaan Nuraddiin Baabaa Nuraddiin jedhamu tokko kaleessa yeroo suuraa ijoollee kanaa maxxansu ol galeeti ati maal abbaa keetiiti. Eenyuun ati kan suuraa nama nagaa maxxansitee hattuudha jettu. Kijibdu waa meeqa jedhee na arrabsee
Blookii godhame modereetaraan blookii godhame ari'ame asirra. Erga ari'ame akkaawuntii biraatiin dhufee taa'ee dhaggeeffatee mucaan raggaasifatte ragaasi. Dhukkuba qabdi mucaan. Dhukkuba jechuun immoo sheemii miti. Anuu dhukkuban qaba obboleettii koo. Dhukkuba rakkoon qabu alhamdulillah namni fayyaa qabu waa hunda arga. Hojjettee kiniinii bitatti amantanii amanuu baattanii hojjettee kiniinii bitataa. Mucaa kanayyii nyaate hoggaa 4 ga'eera. Naa deebitii laata qorichaan hin bitadhe itti dhufti. Adaraa si gargaara boonaa baalee kuno. Sin gargaara anuu hagan qaburraa jennaan noo an gargaarsan barbaadu jette dubartiin biyya alaa nama gargaaruu malee gargaarsa feetee hin beektu. Dhageessanii hin barbaadu an gargaarsa rabbiin naa kadhaa akka rabbi na fayyisu umurii koo guutuu kiniinii liqimsaa jiraadha jette. Maali laata dhukkubni si rabba beeku. Kanaaf amma wanni nu barbaannu Nuuraddiin Baabaa bilookii godhamee ari'atame ijoolleen murteetti murteessiteennan naan rabse. Keessaan deemee immoo akkaawuntii dabalata ila waa'ee amma Nuuraddiin irratti akka kootti murteenan kenne Nuuraddiin Baabaa qaltuu miti qabduu miti inni nama dhufee isii anaan rabsuun isii arrabsuudha. Isiidhaa jecha arrabsame gatiteef akka kootti namichi dhufee haa kafalu malee Nuuraddiin Baabaa wanni inni jalaan akkaawuntii fuudhee erguuf hin jiruun jedha. Komentii keessan ilaala boodatti fufi. Jara keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa'ee amma Nuuraddiin jettan kana kalee sagal kalaan akkaawuntii tokkoon as ture akkaawuntii tokkoon achi jala ture yeroo Nuuraddiin ol bahee waan san dubbatu illeeni asirraa akka gabbu'ame manni banamee namni 400 achirra walitti qabamee marii mari'atamaa ture bakka san jira. Mana kana keessatti namni asirraa waa barbaadu tokko hin jiru. Haqa ijoollee galchuun haqa gartee miidhamaa galchuun yoo kan jecha akkasiisan nama jechisiisu ta'e isin ija keessan ilaala. Waan nama ajaa'ibu kan kaleessa nama saamelleeni garee masan keessa. Har'a wal gayanii maqaan nu badaa jira nutu gareedhee amma achi keessa wal dubbisa natti himadhaa koottaa karakkoo akkasii furuu dandeettan kaleessa maa nyaattamte ijoolleen tun bakkeen himannaan kun guutuun barriin gartee 900 way amma itti deebi'aa jiru Dubaay keessa malee bakka biraadhaati miti. Nutu rakkoo furaa bakka biraatitti himatinaa koottaa nutti himadhaa kan nama saamee nuka itti himatan eenyu dhageeffadhaa waan kaleessa galgala achi keessa teessanii suuraa ijoollee sadan tanaa irratti isin mari'achaa turtan jala san ture akkaawuntii tokko as keessa taa'ee ijoollee gargaara tokkoon jala san taa'ee hojii keessan dhageeffadha gadi baasettan viidiyoo keessan gabbaasuu danda'a kan kalee nama saame isini kanarra garteetini haqa namaa ni deebifne jedhu isini kaleessa maal taatan kan nama saame kami jaalattanii jibbitanii ittillee hayni ijoolleen ni ba'a namni alalaa takka keessa argatu tokko hin jiru mubaarakiin yoo taate geemii fi taphatu dhiisee hirriba fi dhiisee asirra ta'a andalagaa kiyya hojjaan kutee wanti asirra taa'uuf quuqama ijoollee tanaa nyaattamiinsa miidhamiinsa ijoollee obboleeyyan keenna kanatti nutti dhaga'e malee namni achi keessaa hin galatu tokko hin jiru itti kasaaraa jirra malee yoo ittillee kasaarre mutu godha obboleetti yoo ittillee kasaarre obboleeyyan keenya hin dalagadhaan manaa gadi baani hin nyaattamaa fi miti obboleettiin teessan asirratti waggaa guutuu kiniini nyaachaa deemti garaan na rukkube an biyya namaa kana keessa biyya baqaa keessa taa'ee aduudhaan hurkee shiringii sumuna olii qaba wallaahi sanirraa inni walakkaa si gargaara jedheen gubadhee jechuudhaan lakkiin barbaadu du'aa manaa godhaa jetti. Kan baree gaafa akkas namaan jedhu isin hadda gartee mana bantanii nama arrabsaa nama xiqqeessaa suuraa gaggaragalchitanii waan akka isin irratti bultan quban qaba jechuudha. Kun maa barbaachise kaleessa hoo wayita jarri nyaattamtee wayita jarri akkasii miidhamtu san eessa dhaytan hadda kan nyaataa jiru eenyu. Kanaadhaafu wanti amma isin jettan kun dhibba fudhataman qabu ijoolleen teenya karlattisanii yoo isinitti dhufan kaleessallee achi miidhamtan ammallee miidhama lammaffaa isin miidhuu deema waan taateef sanirra dhaabadhaaf laalaa isiniin jira. Galatoomii muubeetti deebi akkaawuntiin kun haaraya akkaawuntiin kiyya ni gubatee fooloo gochuun irraanfatina galatooma itti fufi muubee. Ulfaadhu boona anis kanan jedhe uummata keenya namni kun asitti dhiyaatee kafaluu qaba eda'oo nu dubbanneerra mee Nuuraddiin Baabaa jala jirta mee dhufuu adiisu illaalta sagalee mucaan kaleessa waraabbadhe irratti amma qoy maalifan iyya. Salaamu alaikum warahmatullah. Muubee. Waalaikum salaam warahmatullah. Daqiiqaa 2-3 qofan dubbachuu barbaada azaaniin bayra masjida seenuun barbaada duraan dursa bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam adi maqaan koo Nuura Zamaan Huseen jedhama dhalataa Bonnoo Beddelleeti nama tokko namni as keessaa beekon jiru nam tokkos namni wajjiniin dhaabbachuudhaaf seenis hin jiru bismillah wannan jechuu barbaade jedhe gabaabinumatti mubee atiif warri mana kee keessatti argamtan kun hundiyyoo galata guddaa argadhaa rabbis na milkeessuu rabbis na guddisuu jechuun barbaada erga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nun jedhan tokkon hunda nama mana kana keessa jiruuf warra bakka jira biraallee jiruuf wannan dabarsu barbaadu maalinni nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam insur akhaka zaliman aw madluma obboleessa kan kee nama zalima tokkos ta'u
nama dhallames ta'u nama dhullumames ta'u lachuutum si bira dhaabbadhuu fi jedhan achi namichi tokko nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaa ergamaa rabbi nama miidhame jedhe leetumsuu fi nan danda'a nama miidhumo maali nan tumsaa jennaan abboo nama miidhiniiti haqqa namaa kana galchi haqqa namaa kana deebisi haqqa namaarraa qulqullaa'e guyyaa qiyaamaa wannati kafalaltu hin jirtu khairii kan kee malee jettee yaadachiiftee haqqa namaa akka inni baafatu gochuun obboleessa kee nassaruudha jedhan. Kanaaf agartanii gochi amma deemaa jiru waan barbaachisaadha waan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaleessa hojjetaa turanii amma guyyaa qiyaamaatti ardiin ittiin toltu haqqi ittiin gad dhaabbatu hojii gaariidha kan amma deemaa jiru jechuudha. Namni abbaan haqqaayyuu haqqa ofii fudhatee jedhee inni haqqa namaa galchee jedhu kun immoo innis agartanii nassaramee jira jechuudha. Guyyaa qiyaamaa khairii ofii malee wanni inni kaffalatu hin jiru jechuudha. Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam namni haqqi namaa qarshiin tokkollee irra jirtu jannata Rabbi argachuu hin danda'u. Amma gartanii haqqi namaa sun irraa kaffalamuttidhaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaaf tokko janazaa tokko irra dhaabbachuudha jedhanii haqqi namaa irra jira jedhanii gaafatanii jennaan irra jira jedhan irraan dhaabbadhu hin sagadu jedhanii didanii jennaan namichi tokko anati irraa kaffala yaa ergamaa rabbi irra dhaabbadha salaataa jennaan sana boodaan eega irraa kaffalamee jedhee lubbuun isaa sila jahannama galuudhaaf rarraafamtee jirti eega idaan namaa irraa kaffalamee jannata galte jedhan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqa namaa baadhatanii jannata galuu waan hin danda'amneef kun haqqa gartanii bakkatti deebisuudha haqqi ganama baddeetti galgala galti jedhe Oromooni kanaaf agartanii warri haqqi namaa bira jiru yoo qabaatan kaffalu yoo hin qabne hoon yaa ummata kan koo narkatti bade hamaanaa namaa narkatti bade na gargaaraa narra kaffalaallee jedhanii haqqa bakkatti deebisuun barbaachisaa waan ta'eef waan gaarii hojjetaa jirtanii rabbi sina jaallatu. Ustaaz galatooma Ustaaz waalaikum salaam indeemina waalaikum salaam rahmatullahi barakatuh oro ilaa ustaaza kiyya anis kanuma qabadhe ka'e. Namni kaleessa illee dubbadheera namni hadda jazakallahu khairan umrii nuu dheeradha namni hadda na komataa jirtanu maallaqa namaa deebisu bor gaafa qiyaamaa mubaarik musammaa baga biyya duniyaa irratti nu qabdee maallaqa sana nu kafachiifte naan jettu jedhee dabarseef hin jira gatiin hadiisa kana dhaga'ee jiruudhaaf namni ooroo namni tokko Saawud Arabiyaa irraa ijoollee Harargeetii dhufee birri guddaan himatame dhiyaateetii boonaa kana biratti haqqiin namaa kun darra jira yaa Oromoo ko mana nyaataa lama qaban ture suuqiin qaban ture warra idaanarraa qabu kan kenne nan saamame ragaan qaba jedheeti ragaasaa guutuu dhiyeeffatee wallaahi irraa kafaluudhaaf beellama qabannee jirra anillee birrii 50,000 irraa kafalaara tokko jedha lammaffaa namni ooroo jedhamu kun lamma asin fuuldura keessa jiru kun irra keessa jiru kun dhufeeda eeyyee narraa qabdi jedhe hin qabu narraa kafalaa naan irraa kafaluudhaaf waadaa galeen jira isas irraa kafala hundi keenya iyyuu dhufee fuudheera narraa qabdi jedhee jennaan irraa kafalla sinin jechuu barbaadeetanii malee akkuma isin amma haqqiin namaarra jira irratti salaatu jedhan nabi Muhammad alayhi salaatu salaam jettan sana irrumaa kafalla maal eessa geessi namaa saba keenya obboleessa keenya bakka geessinu hin qabnu isinii galee warra hin kenninu jedhu kana dadhabne malee warra narra jira narraa qabdi jedhe irraa kafalla inni sagalan nu gargaara nus hin gargaarra jennee galatooma ulfaadhaa ustaaza kiyya. Jaakumullah dhiifama gaa'e salaatni azaaniin nu bira bayra masjidan seenaafanii zuurii booda walitti deebine. Galatooma ulfaadhaa. Waan barbaachisu wal bira dhaabbane nama gargaaramuu qabu sin gargaara nama gorsuun barbaachisu hin gorsina.